Muggii fi Dambidooloo gidduu asfaaltiin ni hojjetama jedhamee ture cituun konkolaataan irratti garagalaa jiraachuun barame. Caalsa Baafan Waggaarii waan qindeeffate qaba. Daandii cirrachaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi muggii walquunnamsiisuu bakkeewwan adda addaa sababa suphaa dhabuutiin waqtii gannaa eeggatee cituun uummanni tajaajila geejjibaa dhabee akka rakkatu taasisaa jira. Jiraattonni daandii muggii Dambidolloo fayyadaman ganna dhoqqeen bona awwaaraan kan rakkatan yoo ta'u, erga bara dhiyoo kanaa kaasee daandiin kun xiyyeeffannoo dhabuu fi konkolaataa gurguddaan waraanaa fi meeshaalee isaanii fe'an daandii kana waan dhoqqeen kutaniif tajaajilli geejjibaa danqamee jira. Rakkoon kun ganna kana baatii agayyaa keessaa kaasee kan ammaate yoo ta'u baatii fulbaana walakkaa hanga gabaasni kun qindaa'etti toora sana irraa ganda shollaa fi muggii gidduu ubburii fi magaalaa ashii gidduu akkasumas suddii fi dalloo gidduu ganda abbaa jaarraa fi maaxaa gidduutti lafti sababa dhoqqaa'een citee konkolaataa deemsisuu dhorkuun uummanni rakkachaa jira. Keessumaa torbee kana magaalaa Dambidollootti dhiyoo kan taate ganda maaxaa keessaa ba'anii bakka Qarabichoo jedhamu waldaa Amaanuweelii darbanii kan argamutti dhoqqee garmalee uumame konkolaataan deemuu dadhabuun konkolaataan siinoo tokko galagalee kan jiru yoo ta'u, konkolaattonni biroon ammoo daandii darbuu dadhabuun achi dhaabbachaa turuun barameera. Sababa rakkoo daandii kanaanis daldaltoonni, dhukkubsattoonni, barattoonnii fi qonnaan bultoonni rakkachaa jiru. Daandii cirrachaa kana gara cirracha gurraachaa asfaaltiitti deebisuuf qorannoon isaa hojjetamee bara EPRDF keessa uummata mariisisaa kan turan yoo ta'u, bara biltsiginnaa ammoo gurraandhala 17/2021 waggaa 4 dura pirezidaantiin biltsiginnaa Abiyyi Ahmed itti aanaan isaa Dammaqee Mokonnon pirezidaantiin biltsiginnaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi Zinnaash Taayyaachoo bakka argamanitti magaalaa Dambidollootti argamuun daandii cirracha gurraachaa Dambidolloo muggii dolloof dhagaa bu'uuraa kan kaa'an yoo ta'u, hanga ammaatti hojiin kun hawaasaaf xumuramuu hin dandeenye. Ijaarsi daandii kun waggaa 3 fi ji'a 6 fudhata. Maallaqa federaalaa baasii qarshii miliyoona 1.6 fixa jedhamus kontiraakteroota muraasa PP waliin hidhata qabaniif waajjirri pirezidaantii biltsiginnaa Oromiyaa beekamtii kennuun dhaabbata ijaarsa Chaayinaa Railway Sevens Group jedhamu irraa kennamuufiin kiiloomeetirri muraasni ba'iinsa magaalaa Dambidolloo irraa kennamuus biyyee irraa kaasuun ala wanti hojjetame hin jiru. Aanaa Anfilloo bosona uumamaa bal'aa qabaachuu fi buna baay'inaan gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun kan beekamtu ta'us hawaasni isaa kan sirna EPRDF'n olitti PP'n gatamee rasaasaan waadamaa tajaajila daandii dhabuun daandii kiiloomeetira 42 olii muggii fi Dambidolloo miilaan deemaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Wallaggaa aanaa mana sibuutti waraanni PP uummata nagaa saamaa jiraachuu maddeen himan. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Waraanni PP uummata nagaa irratti gocha suukanneessaa raawwachuu aadeffatan guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo goolaa jiru. Akkaatuma kanaan godina Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu ganda Adooroo keessatti waraanni PP onkoloolessa 6/2025 nama maqaan isaa obbo Abrahaam Tufaa jedhamu jala loon 2 fi hoolota 2 jalaa saamanii deemu maddeen himan. Akka maddeen himanitti obbo Abrahaam maanguddoo kabajamaa hawaasa gandichaa keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabu malee hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin qabu jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Mana sibuu bakkeewwan garaagaraatti waraanni PP saamicha daangaa hin qabne akka malee ammeessuun jiraattonni aanichaa roorroo fi gidira hamtuuf saaxilamaa jira jechuun dubbatu. Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti loltoonni biltsiginnaa uummata saamuu, reebuu fi hidhuu jabeessanii itti fufan. Guutuu gabaasachaaf Jalwabii biyyaa. Godina Shaggar aanaalee kanneen akka Dugdaa, Adaa fi Boosat keessatti murni biltsiginnaa kan uummata Oromoo saamuu fi gidirsuu hojii idileesaa godhachuun sirna dhabdeeyyii waraana isaa itti bobbaasuu aadeffatee fulbaana 5/2025 uummata saamuu, reebuu fi hidhanii dararaa jiraachuu maddeen qabatamootaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanaa Dugdaatti loltoonni biltsiginnaa naamusa dhabdoonni maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata nagaatti bobba'anii ganda Jawwee Bofoo irraa qote bulaa maqaan isaa Lammii Qobbuu jedhamu jalaa ati diggiraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota loon bira jiran 2 tokko maqaan isaa Jimaa Lammii kan jedhamuu fi dubartii tokko reebanii horii biraa isaaniin ari'uun qotiyyoo 2 ooffatanii deemuun qalatanii nyaachuu isaanii jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Godinuma kana aanaa Boosattiitti jaliiwwan biltsiginnaa kunneen maatii qabsaa'otaa kan ta'an akkasumas isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota 5 ganda siifaa batee irraa qabuun badii tokko malee hidhanii dararaa jiraachuun ifoomee jira. Kana malees aanaa Boosat magaalaa Bishooftuutti namoota nagaa ayyaana irreechaa irreeffatanii deebi'an qabuun mana hidhaa ganda Duwwaa 5tti hidhamanii jiraachuu maddeen keenya magaalichaa keessaa jiran addeessaniiru.
Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen guddina diinagdee Itoophiyaa bara darbe galmeessinerraa barbaajitaa kanatti ammoo dhibbantaa 9 ol guddisuuf akka hojjetamuu qabu jechuun waan hin jirre irratti dubbate. Jaalaqaa Fanfayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti tibbanaa maatii waraanaa kan gosa raayyaa ittisa impaayiratti poolisii federaalaa, poolisii idilee, farra riphee lolaa fi milishoota warreen duratti sirna cubbamaa kan dhiiga namoota qulqulluu dhangalaasuu keessatti hirmaachaa turanii adeemsa Abiy Ahimad jibbuun keessaa ba'an caasaaleen bilchiginnaa maallaqa gaafachaa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaanis qarshii gadi aanaa 20,000 kaasee hanga 50,000tti harkaa fuudhaa kan jiran yoo ta'u, maatiin miseensota loltuu PP duraanii hedduun haala hammaataa keessa jiraachuu fi kaffaltii gaafataman waan kaffalan dhabanii gidiraa ulfaataa argaa jiraachuus dubbatu. Miseensota waraana PP hedduun maatii hiyyeessaa fi hojii dhabdummaa keessaa ba'anii dirqamaanis ta'e abdii kutannaan kan itti seenan ta'us haala badii mooraan PP qabu ilaaluun yeroo gananitti maatii isaanii hiyyeessa ta'an kana eetti dararaa jiraachuu fi warreen waraana ta'anii jiranis yoo baddan jechuun maatii isaaniin doorsisaa jiraachuun barameera. Haa ta'u malee murni PP tooftaa dararaa kana baafatee socho'us miseensonni waraana PP hedduun sirnicha gananii ba'aa jiru. Sababni murni bilchiginnaa xiyyeeffannoon saamicha bifa kanaa irratti bobba'ee jiruufis akka walii galaatti mooraan dabaa kan dhiigaa kichuuwwan ola deemoo dhangalaasuun cubbuu ulfaataa raawwachaa jiru kufaatiif qarreerra ga'uu hordofee mooricha jabeessuuf kan kaayyeeffate ta'us ilmaan Oromoo hammeenyummaa sirnichaa hubatan har'as mooricha gadhiisanii baduu itti fufanii jiru. Bilchiginnaan lola saba Oromoo hin ilaallannetti ilmaan sabichaa dirqiin qabee leenjii kennuufiin bobbaasaa kan jiru waggaa ta'u kanneen impaayerrii Itoophiyaa lafee fi dhiiga sabichaa irratti ijaaramaa jiraachuu ishee hubatan guyyuu moorichaa diigaa jiru. Murni bilchiginnaa maqaa Oromoo deeffachuun yakkoota garaagaraa Oromoo irratti raawwachaa jiru. Qaamolee isaafis naatoo kan hin qabne namoota isa waliin hiriiranii lolaanis ta'e ololaan lubbuu isaanii baasuuf duubatti akka hin deebine miseensota waraana isaas guyyuu dhoksaan ajjeesaa akka jiru odeessi mooraa bilchiginnaarraa nu qaqqabaa jiru ni ifoomsa. Baha Wallaggaa aanaa Kiiramutti bulchaan aanichaa Finxaaleeyyii Amaaraa waliin qabeenya hawaasa Oromoo saamee magaalaa Naqamteetti mana ijaarrachaa jiraachuu himan. Jaabilisee sabaa dabalata qabdi. Akka waan hawaasaaf quuqamaniitti afaaniin dubbachaa faallaa isaa ammoo hawaasanii bulchina jedhan qarshiin dabarsanii gurguraa kan jiran godina Baha Wallaggaa aanaa Kiiramuutti bulchaan aanaa Kiiramuu namni maqaan isaa Biraanuu Fiqaaduu jedhamu Finxaaleeyyii Amaaraa irraa qarshii guddaa fudhatee qabeenyaa ilmaan Oromoo saamsisuu fi duguuggaa sanyii raawwachiisuun magaalaa Naqamtee naannoo Jiituu jedhamutti mana ijaarrachuu jiraattonni aanichaa itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bulchaan kun hawaasa aanichaa qarshiin jijjiiruun dantaa dhuunfaa isaa kan guuttate yoo ta'u, baatii adoolessaa keessa qarshii miliyoona 2.8 magaalaa Naqamteetti mana ijaarratee xumuruun baatii hagayyaa keessa eebbisiisee itti galuun isaas ibsameera. Akka maddeen himanitti bulchitoonni aanaa Kiiramuu dabareen bulchaa turan haaluma wal fakkaatuun bara 2020 irraa eegalee Finxaaleeyyii Amaaraa waliin hariiroo lafa jalaa uumuun qarshii guddaa irraa nyaatanii sagalee hawaasa Oromoo ukkaamsanii akka waan nageenya aanicha jiruutti hololuun namoota hawaasaaf sagalee ta'an hidhuu hanga bakka buutee dhabamsiisuutti yakka raawwachaa kan turanii fi jiran ta'uu dubbatu. Dabareen aanicha bulchaa kan turan qabeenyaa uummataa saamuu fi saamsisuun magaalaa Naqamtee naannoo Majiituutti kan mana ijaarratan Balaay Dassaalee, Dastaa Tilkii fi Fiqaaduu Hundee kan jedhaman yoo ta'u, kaabinoonni bilisiginnaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa Finxaaleeyyii Amaaraa waliin wal utubanii qe'ee fi qabeenyaa isaarraa uummata Oromoo buqqisuun uummata dararaa ofii jireenya dhuunfaa isaanii mijjeeffachaa jiraachuun himameera. US Ameerikaa fi Kuwait tattaaffii waraana Israa'el Gaazaa irratti geggeessitu dhaabuuf taasifamu irratti mari'atan. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon wiixata kaleessaa itti aanaa muummicha ministeeraa jalqabaa fi ministeera biyya keessaa Kuweet Sheek Fa'aad Yuusuf Saud Al-Saabaa waliin wal arguun waraana Gaazaa xumuruu fi tumsa biyyoota lamaanii gadi fageessuuf tattaaffii taasifamaa jiru irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ruubiyoo fi Al-Saabaan waajjira muummee biirichaa Waashingitan Disitti wal ga'anii biirichi yeroo addaa booji'amtoota bilisa baasuu fi waraana Gaazaa xumuruuf jedhee ibsa irrattis mari'ataniiru. Qondaaltonni lamaan walta'iinsa nageenyaa fi dinagdee biyyoota keenya lamaan gidduu jiru tarkaanfachiisuuf mari'ataniiru jechuun dubbii himaan biirichaa Toomii Piigoot ibsa kennaniin dubbataniiru. Gareen lachuu walta'iinsa tarsiimoo waaraa Ameerikaa fi Kuweet gidduu jiruu fi nagaa fi tasgabbii ba'aa giddu galeessaa guddisuuf waadaa waliin qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru jedhan. Fulbaana 29 Tiraampii karoora qabxii 20 qabu kan boojamtoota Israa'el hunda hidhamtoota Falasxiiniin jijjiiruun gadhiisuu, kaasa dhaabuu, Amaasiin hidhannoo hiikkachiisuu fi Gaazaa deebi'anii ijaaruu kan dabalatu ifoomseera jechuun Anaadooluun gabaaseera. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo reefii gaachana uummata Oromoo waboobii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa godina giddu galeessa ba'aa fi ba'aa fagoon gamtaan Duubaay Yuunaayitid Arab Imireetsii fi naannoo ishee jalatti ijaaramanii jiran marsaa ja'affaaf buusii ji'aan gumaacha miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaa galii kitaaba bilisummaaf kaffalanii fi haftee guyyaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo eebila 15 waadaa galanii turan walitti qabuun galii taasisanii jiru. Akka kanaan gumaacha miseensota koree hojii raawwachiiftuu gamtaa Duubaay Yuunaayitid Arab Imireetsii fi naannoon ishee hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaa irratti qarshii impaayiratii 8,400 doolaara Ameerikaa 600 akkaawuntii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa Baank of Ameerikaa Jaalabbaa Malkaatti kan galii ta'e fi jaalurjii bilisummaa yuuroo 1,000 kan gara jaal qajeelaatti dabre dimshaashatti koree hojii raawwachiiftuu gamtaan Duubaay Yuunaayitid Arab Imireets qarshii impaayiratii 8,400 doolaara 600 fi yuuroo 1,000 gurmuun bakkalcha bilisummaa buusii ji'a ja'affaa hanga ji'a 9ffaa 2025 qarshii impaayiratii 54,892 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 111,800 doolaara Ameerikaa 50 fi maallaqa kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 14,000 dimshaasha gurmuun bakkalcha bilisummaa qarshii impaayiratii 189,692 gurmuun jaallaggasaa wagiin haftee buusii ji'a 3ffaa hanga ji'a 5ffaa fi buusii ji'a 6ffaa hanga ji'a 7ffaa 2025 qarshii impaayiratii 46,750 haftee gumaacha guyyaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo eebila 15 2025 qarshii impaayiratii 14,800 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 61,212 galii kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 2,000 akkasumas gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf doolaara Ameerikaa 250 akkaawuntii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa Baank of Ameerikaa kan gara Jaalabbaa Malkaatti gale dimshaasha buusiin ji'aa fi gumaachi gurmuu jaallaggasaa wagii qarshii impaayiratii 124,762 fi doolaara Ameerikaa 200 gurmuu jeneraal Taaddasaa Birruu buusii ji'a 8ffaa qarshii impaayiratii 4,000 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 99,950 fi gumaacha kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayiratii 25,000 dimshaashatti gurmuun jeneraal Taaddasaa Birruu qarshii impaayiratii 100,000 fi 28,550 fi doolaara Ameerikaa 50 gurmuun jaalnadhii gammadaa buusii ji'a 7ffaa 2025 qarshii impaayiratii 4,700 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf qarshii impaayiratii 100,000 fi 84,300
273 gumaacha kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshiin paaratti 2,000 karaa jaalimmiruu ittaanaa yuunaayit kingidemitti kan galii ta'e qarshiin paaratti 181,81 akkasumas jaalsannatee doolaara Ameerikaa 100 karaa itti gaafatamaa diinagdee gurmuu Torontoo Kanaadaa jaalfayyeeraa alal galii kan ta'ee fi jaalanniyaa doolaara Ameerikaa 100 abbaa diinagdee gurmuu jaal dandanaatti kan gale dimshaashatti gurmuun jaal nadii gammadaa qarshiin paaratti 372,72 fi doolaara Ameerikaa 200 galii kan taasisan yoo ta'u walumaa galatti Koreen hojii raawwachiiftuu jaarmayaanaa baawwaboon gamtaan Duubaay Yuunaayit Imireetsii fi gurmuuleen arfan asii olitti maqaan ibsaman qarshiin paaratti 822,977 yuuroo 1,000 fi doolaara Ameerikaa 1,150 walitti qabuun waboof galii taasisanii jiru. Kun kanaan osoo jiru addatti qaqqaaliiwwan shamarran Oromoo caayaa jaalbilisee didoo godina Eeshiyaa jalatti ijaaramanii jiran marsaa sadaffaaf irreef gaachana wabii saba Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisanii jiru. Akka kanaan buusii ji'a 5ffaa fi 7ffaa 2025 qarshiin paaratti 8,000 gumaacha hundeeffama waggaa 5ffaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf qarshiin paaratti 154 qarshiin paaratti 1,105,700 qarshiin paaratti 20,000 fi doolaara Ameerikaa 100 jaalawwii jaataniin kan gara jaalabbaa malkaatti galii ta'e yoo ta'u dimshaashatti shamarran godina Eeshiyaa caayaa jaalbilisee didoo jalatti ijaaramanii jiran qarshiin paaratti 282,705 walitti qabuun waboof galii taasisanii jiru. Xumura irratti sabboontonni kunneen hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboon gaggeeffamaa jirtu galii isaa ga'utti gumaacha waboof taasisan kan kanaan duraa caalaatti murannoon cimsanii kan itti fufan ta'uu dhaammachuu isaanii